السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يمتى تكي دمتو تكيا ديفا ما أرى ديفا فلنا تجرا أنا غربانيات باي غربانيا باي eko kiles fudhachuudhaaf gadi baane kiles bareedaadha amma ganni nu bira baay'atanii jira akkasii isin jedha magaalaarraa gara baadiyyaa baaneef baadiyyaa keessatti deemaa jirra akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hamma dhumaatitti na waliin tura bara dheengaddaa naannoo kanatti maaltu jiru jettan midhaan qamadii garboo midhaan adda addaatii as keessa jira amma reefu facaafamaatiin jira gara birraatitti baay'atanii jira waan ta'eef reefu midhaan lafarraa margaa jira akkuma argitan kanatti jechuu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hamma dhumaatitti nafaana tura isinii qoraba auto akkasii dhifama makiina hedduudhaan nutti dhufe kanas xiqqoodhaan maasaree fi akkasii akkana jira daawwadhaa amma haalli qilleensaa bareedaadha waan ta'eef bakka bareedaatu deeme wanti isin itti bashannantan isiniifin qopheessa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa baga nagaa taatanii ganna bacaqii keessa dabartanii booqaa birraatti baatanii isiniin jedha nu bira amma birraadha akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baga nagaa walitti deebinee sooshaal miidiyaa irrallee hedduu yeroo hedduu baneetiin jira sooshaal miidiyaa gubbaan jiru akkasii isiniin jedha sababni isaas haalumatu naaf hin mijaa'ini dalagaa waliini akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baga naa jiraattanii ammas bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbi hedduu rakkataatiin jiranii kanaaf rabbi nagaa haboosu akkasii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hedduu galatooma waan hordoftanii fi kanaa booda sooshaal miidiyaa irratti deebi'ee jira dabalee argateetiin jira viidiyoo adda addaa isiniin dhiyeessa akkasii horaa bulaa